Ashamaa harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastuu tooftaatan hundi keessanuu biyya keessa jirtanis kan biyya ambaa keessa jirtanis nageenyi araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas warri viidiyoo laayikii sheerii koomentii dhaan wantoota garaagaraatiin na deeggaraa jirtan hundumti keessanuu dhugumaan dhugaatti guddaa galatoomaa waaqayyo sanaa eebbisu jecha eebbifamaa isiniin jechuu jaaladha. Akkasumas immoo viidiyoowwan gallakkise keessaa viidiyoo tokko kanan gallakkise tokko ni jira. Akkasuma mudannoo obboleettii keenya hinaan irra ga'e jechuudha. Akkasuma viidiyoon kun obboleeriyaan ishii kan biyya ambaa keessatti wal baratan akka abbaa manaa ishii janajjanaa jirtutti akka waan abbaa manaa ishii janajjanaa jirutti haasofte jechuudha hiriyaan ishii. Ani immoo viidiyoo isinii fidee kanan jira. Viidiyoo kana keessatti abbaan manaa ishii jechoota abbaan manaa ishii dubbatee abbaan manaa hinaanii dubbatee dhugaa waaqa walumaan dhaggeeffadha. Daariin qabaa namni kun mootii daarii kiyyarratti jecha hin taane gocha kootiin ala malee waan hin taane aan jechaa ture. Kanaafis sammuunas guyyaa tokkollee baay'ee nama ajaa'iba. Garuu as gidduu kana keessatti jechuudha hiriyaan teenya akka ishiin jettee haasoftetti walitti jechuudha akka inni ishii janajjanaa jirutti akka waan inni jaalala ishii wajjiniin jammareetitti haasa'aa turte jechuudha. Inni immoo kan jechaa jiru ani ishii hin beeku haadha manaati yaan goddanyaadha malee ani ishii hin beeku haadha manaati utirraan ishii baradhe guyyaan ishii baradhe sanuyyuu nagaa waaqayyo qofa waliin jenne malee wanni bira wanni waliin haasofne hin jiru. Ani ergasii itti deebi'ee itti haasofne jecha ani itti deebi'ee ishii wajjiniin hin haasofne jechaa jira jechuudha. Yeroo kanatti yeroo inni akkana jedhu kana immoo mee amma eenyutu dhugaa qaba jidduu kana keessatti ishiidha moo isa jidduu kana keessatti lamsaale ishiin akka ishiin jechaa jirtutti karaa telegiraamatiin natti haasa'a haati manaa isaa hin beektu bilbilli isaa telegiraamni isaatiyyuu qulfii qaba sababa saniifiyyuu hinaan wanni ishiin beektu hin jiru jette ka inni immoo bakka kanatti ani goddanyaa haadha manaa kootiti malee ani ishii hin beeku jedhe. Jira kana namaan walitti fiddan innis hin beeku jedha ishiin nan beeka jetti kamitti murteessina haa baay'ee ulfaataadha. Anamma garuu waa hunda keessaa kan isaa ta fudhadhe jechuudha. Maaliif kan isaa fudhate jennaan dhuguma kan namni kun micayyoo tana hin beeku namni kun anaayyuu nan beeku baay'ee jechuudha. Maaliif ani abbaa manaa hinaan nan beeka biyyattillee nan beeka ammallee haala nan ittiin beekuyyuu nama biyya tokkooti dammoo fira tokkos fira sunu jechuudha. Karaa kootiin illee ta'uu baatu fira kootis ta'uu baatu fira hiriyaa kootiti fira abbaa manaa kootiti jechuudha namni kun. Nan beeka nama kana guyyaa tokkos ta'u argee jira guyyaa lamallee ta'u argee jira nama kana. Namni kun immoo kana hin godhu. Maaliif namni kun waan akkana hin raawwatu. Namni kun nama jireenya isaatiif xaaru, nama haadha manaa isaatiif iddoo guddaa qabu, nama daa'ima isaa guddifachuudhaaf kaachaa jiru malee nama waan akkanaa godhu miti jedhee ani immoo murteessaa jira ka. Eenyu irratti murteessa? Wal irratti murteessaa jira. Maaliif ishii irratti murteessite jennaan? Lamin namni kun egaa haati manaa isaa fiddeetu isaan ol barsiiste. Egaa haati manaa isaa fiddeetu bar abbaa manaa koo lamsaalee anamma abbaa manaa koo waaqayyo gaafa nagaan biyya kootitti nagache abbaa manaa koo micayyoon kun hiriyaa kooti baradhu yoo nani jedheeni hiriyaa kiyya kana abbaa manaa kiyya kana hiriyaa kiyya kana barsiise dirqama yoo shii yaada biraa irratti yaadde isa maaltu galchire humtuu isaan galche ammallee bakka kanatti dirroo abbaa manaa hinaani wanni isa galche tokko hin jiru jechuudha. Sababa saniifiyyuu kana keessatti warri mudannoon akkanaas hin irra gahe. Lamsaale sa'aatii kanatti hinaan aaruu dandeessi maaliif akkamitti amma hinaan jara lachuutti aaruu dandeechi karanaan hiriyaa isheetitti aaruu dandeechi karanaan immoo abbaa manaa isheetitti aaruu dandeechi abbaa manaa jechuun immoo akaalidha jechuudha. Lamin ባልና ሚስት አንድ አካል ናቸው። በዚህን ጊዜ እሷ ሁለቱም ላይ መናደድ ያለባት ነው። ግን ስትናደድ ቤቷን አፈረሰች ማን እሺ ዲድ ጀቹ ለበከ ከናት ስለዛ እዚህ ቦታ ላይ እኔ እህቴ ልልሽ የምፈልግሽ ነገር ማለት ነው ምንም እሱ ስራዬ አይደለም
ብሎ ስለተናገረ ማለት ነው እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። እውነት ጀግና ወንድ ነው። ለምን እኔ ይሄ ስራ የኔ ስራ አይደለም፣ እቺ ልጅ ተዋወቅኳት እንጂ እኔ ከዛን ቀን ጀምሬ አላናገርኳትም ስል እውነት በጣም ጀግና ወንድ ነው። አንዳንዶች ወንዶች ቢሆን አይ በቃ እሷ ብላለች እሺ ጀቹ ሌላ እሺ ማለት ራሱ ይችላል። ግን እሱ እውነት በጣም አደነኩት። ባይኒ ሰጀጃ እጅች ሁጋ ኦቦሌሳ ኮን ጅራዶ አማሌ አካንመት ማቲ ከተረስ ያዝራችሰ ናምኒ ብራሌ ጉያ ብራ ጋፋ ዱፌ ወንታ አካና ሲንጀሬ ማና ከሲ ዲጉፍ ዱፈ ስለተይፎ አቲ ኡቱባ ማና ከቲ ታይ አበድ ኡቱባ ሃደ ማና ከቲ ኡቱባ ዳይም ከቲ ታይ ጅራዶ እጅች ማለፍ ጀናን አኩማ ሐረከና ወንቲ ኩስረገ ቦሩሌ ወንቲ ብራ ስረጋው ደንዳ ጋፋ ስረገሰን አቲ ኬሳ ኦፍ ባሱዳፍ ነመ ቆባይ ጅሩ እጅች ሰበበ ሰኒፊ ኡጋ ዋቀዩ ማቲ ከዮሊን ኡሙሪ ዴራስ ያዝራችሱ አዋን ብራ ኦማ ወንስ ሲንጀር ተቆለ ሂንጀሩ ጀቸር ሰበበ ሰኒፊዩ ኦብሌሰኮ ማነከ ቀበድ ኦብሌቲኮ ማነከ ቀበድ ዱጋ ዋቀዩ ጀቹራ ሰበበ ሰኒፊዩ አነመ ወንን ጀቹ በርባድ ኦብሌዋን ኮ ከን አከና ዮ ጅራተን አናራንሌ ቀበ አኑ ማታ ኮቴን ካንኮ ሂምቤኩ ጀቸር ዮ ጅራተን ጋፋ አባ ማና ከሰነ ረክኒ አከና ገይጅሩ አባ ማና ከሰን ገተኒ ብራ ሂንዳርቢና ለምን ነምኒ ኦዶን ዶጎንጎርቴ ጅርተ የደ ነምኒ ቁበት ተቀበየቹ ማለፍ አከበሩት ዴቪ ቁበት ተቀባው ምን ቤኩ ስለታ ኤፊዩ ሰበበ ሰኒፊዩ ኦፌ ገዳ ኢቡማን ኢበቲ ኦፌ ገዳ ጀቹ ማለፍ ኦፌ ገቱ ጀና namni tokko dogongoree biyya tokko dhufee quba isinitti qaba jechuudha ka qubni takkatti isinitti qabamte sun quba meeqa taate quba 2 3 4 5 6 taate namoota baay'ee isinitti ta'a jechuudha. Gaafa garuu immoo namicha quba isitti qabesan ija keessa deemte ani hojii kiyya mati jette ija keessa deemte itti tukkorra jette ofirraa dhoggite odoowwanni fi eegalee dhufee wanta akkana sirra ga'uu hin danda'u jechuudha. Sababa saniifiyyuu obboleessa koo dassoo hinaamtuufi akkasuma abbaa manaa ishii dhugaa isinii waaqee umurii dheeraa waliisinaa jiraachisuuf jabaadha. Viidiyoo hojjechaa jirtanis gochaa jirtanis dhugaa ani baay'ee isin dandeeqi isinirraa jechuudha. Barumsa adda ta'e fudhachaa jira jechuudha. Dhugaa waaqa galee anillee akka keessanii kanatti hojjedhaa laata. Akka keessanii kanatti tokko ta'aa laata. jedhee isinirraa dhugaa waaqa jechuudha. Barumsa adda ta'e isinirraa fudhachaa jira. Jabaadhaa waaqayyo isin jajjabeessu ammallee dammoo akka isinirraa barumsa gaarii fudhannu akka isinirraa baqqaalamin akkuma manni utubaa malee hin dhaabbanne san nus immoo isinirraa wantoota garaagaraa akka fudhannu nu gargaaraa jirtu eebbifamaa. ammallee dammoo akka viidiyoo garaagaraa viidiyoo baqqanuuf barumsa nuuf ta'u nu shamarran biyya ambaa keessa jirruuf barumsa nuuf ta'u ለምሳሌ karaa jireenyatiin karaa tidaaritiin karaa hiriyaatiin karoota baay'eedhaan barumsa nuuf fidaa jirtu jechuudha. Sababa saniifiyyuu nuuf jabaadhaa akka immoo viidiyoo wasin hojjettan kana keessa nus laallee barumsa irraa fudhannu waaqayyo nu waa gargaaru. Isinis immoo hordoftoonni fi kabajamtoonni maatii mastuutuuf taatan hundi keessanuu mana hinaamtuubii jedhaatoo viidiyoo ishii laala. Viidiyoo ishii gaafa seentanii ilaaltan dhuga cimina ana hin jenne wayii fudhate. Andranaa viidiyoo hojjechuu hin dandeenye jechuudha. Andranaa viidiyoo hin hojjenne maaliif nama jedhaa odoo hin jenne nassan nafa jechuudha. Garuu egaa obboleettii koo hiriyaan koo biyya ishiitti galtee jette viidiyoo ishii laala jajjabina ana hin jenne fudhadhe jechuudha. Isheera sababa saniifiyyuu obboleettii keenya kana ishiirraa laala jajjabina fudhadhaa. Boru gaafa biyya kootitti gal akka ishii kana ta'uu qaba. Ammallee har'allee biyya ambaa kana keessa ta'e akka obboleettii kootii kana ta'uu qaba. Beekaa ani eenyu gadan jira jedhaatu of jajjabeessa obboleettii keenyallee bira dhaabbadhaatu viidiyoo ishiin guyyaadhaan galakkistu viidiyoo hinaamtuubii galakkistu deeggara bira dhaabbadhaa jawaadhu jedhaan garuu koomentii hin taane wantoota arrabaa wantoota garaagara namaa hin barreessina. Maaliif gaafa nama arrabsitan akkuma dura isiniin jedhe gaafa quba namatti qabdan boru deebi'ee quba isinitti qaba. Gaafa har'a nama arrabsitan boru tokko dhufee isin arrabsa jechuudha. Garuu immoo gaafa har'a nama san aizo jabaadhu gaafa jettanii namni sun hin jabaatu. Sinillee namni dhufutu sin jabeecha jechuudha. Lamsaalee har'a yoo ana na jajjabeessitan ani immoo boru nama bira deemeen jajjabeessa malee
miidhaa biraa irraan gahu boru yoo isin ana arrabsitan anis koomentii isin arrabsitan sallaalee koomentii nama biraa jala deeme nan arrabsa nama san gaafa nan arrabse namni sunis koomentii nama biraa jala deeme nama san deeme arrabsa namoonni baay'een ni kufu namni kufanii ka'uu hin dandeenye baay'eetu jira jecha namaa sodaadhaaf namni gwaadaa keessatti dhokatu hin jiru garuu immoo dogongora nama arrabsuun baay'ee dogongora ana hin jiran nama san jawaad koomentii dheeraa barreessuu hin dandeechanii miti jawaad obboleettii koo yoommoo nama wannu jechuu hin dandeenye ta'e libbi qirxii kennaa fi dhiisa bakka viidiyoo sun yoommoo koomboonnuma takkaayyuu hin goonu fiish jettaniillee kan bira dabartan ta'e dhiisa laayikii bichaa tuqaa fi kechaa laayikiitti gatii ittiin kaffaltan jechuudha nama san jajjabeessuuf jechuudha. Saniin ala wanna biraa hin godhina isiniin jechuu jaaladha haasaan haasa'ii keessatti dogongora yoon qabaadhe jechoota nani jedhe kana keessatti dogongora yoon godhe jedhe dhiifaa manaaf godhaa maqaa waaqayyootiin dhiifaa manaaf godhaa isiniin jechuu jaaladha kana fakkaataa abbaa manaa hinaan baay'ee na dannaqe hinaan illee baay'een isaa na dannaqe garuummoo jidduu namaa keessa seenanii namoota walitti naqaa jiran baay'ee ulfaatadha sila ta'eefiyyuu akkasii isiniin jechuu jaaladha haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti tortii gaarii baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabaja sinin jira nagaan naa tura.